Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota fi daawwattoota peejii Kamalappii akkasuma chaanal yuutuubii Kamalappiidha jechuudha. Ani nagaa kooti isin nagaa jirtu. Har'a informationa xiqqoo takka isin biraan ga'uuf hin dhufe. San dura garuuyyuu warri hanga har'aatti peejii koo chaanal yuutuubii kee subscribe hin goone yuutuuba keessan irra seenaa Kamalappii jedhaatti barreessaa subscribe tuqaa sana booda mallattoo alarmii kana cuqaasaa. Filannoo sadiin kana keessa ol kan jettu kana filadhaatii hogguu waan takka gadhiise battalatti akka isin bira ga'u of jechuudha. Kanaaf haala kanaatti fayyadama. Viidiyoo tana keessa kan isin garsiisuu barbaade tokkoffaa WhatsAppii keessan update gochuu qabdu. Jalqaba irratti Play Store keessan irra seenaati update godha. WhatsAppiin keenya setting bareeddu takka nu fide isinis ija keenyaaf jechuudha. Ifaan bilbila keenya akka ija keenya nu miine gurraachessee akka nuti osoo iji keenya hin miidhamnetti fayyadduuf setting bareeddu takka itti nuuf dabalamee jira jechuudha. Ishee kana argachuudhaaf jalqaba update gootu. Sana booda WhatsApp keenya irra seenna. Erga seennee booda haala kanaan ifa jechuudha. Yoo ifu ija keenya nu huba. Kanaafuu baay'ee rakkisaadha jechuudha. Akka ija keenya nu hubneef tuqaalee sadiin kanarratti al takka cuqaasna. Sana booda siitikki gadjettu kanarratti al takka tuqna. Ammas gadi dhufuudhaan chats bakka jiru kanarratti dhooyina. Ammas isuma jalqabaa Teams kan jedhu kanarratti al takka cuqaasa. Kanaan booda lammaffaa irratti Dark kan jedhu kanarratti okay jennaan. Erga nuti haala kanaan okay jenneeni Dark irratti cuqaasne okay hogguu jenneen haala kanaan nuuf gurraachisee nuuf dhufa jechuudha. Kanaaf WhatsAppiin keenya ija keenya nu hubuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeenya. Waaw baay'ee namatti tola. Kanaaf egaa iji keessan akka hin miidhamneef ofumaatti yaaddadhaa dhaamsa kooti. Kanaaf viidiyoo tana akkuma isin bira gaheen hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan akka itti fayyadaman taasisa. Laayik sheer gochuu hin dagatina. Ani keessanii wajji ture Kamal Ibrahim. Peejiin immoo Kamalappii akkasuma maqaan chaanal yuutuubii kiyyaas Kamalappiidha. Itti fayyadamaa. Nagaatti.